Asham akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiina Faanaa. Kun Riittaa Shoodha. Har'a keessummaan isiniif qabadhee dhiyaadhe sirboota hedduusaa kan jaalattaniin urgeessaa isheetu urjii. Sirba haaraa Zinnaare jedhu gadhiisuudhaan akka gaarratti daawwachaatii fi jirtu. Sirboota sanaan dura hojjetee irratti turtii bareedaa taasisuudhaaf beellama qabannee jirra. Qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddala. Daayirektiingii Faayisaa Addunyaa Kaameraaf Sagaleen Moonaa Riittaa. Sponsorri uffata kiyya magaalaa Adaamaa gamoo Ooliyaar jalatti kan argamu Abbuukki Pirootokool guddaan galateeffadhaani. Qeessiiftuu booda urgeessaa isheetu urjii faanaan isin eegaa. Riittaa Shoo. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa qeessiiftuu booda walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Har'a keessummaan isiniif qabadhee dhiyaadhe sirboota isaa hedduu kan jaalattaniif tibba kanammoo sirba haaraa Zinnaare jedhuun kan dhufe urgeessaa isheetu urjiidha. Baga nagaan dhufte urjii. Atis baga nagaan eegde. Hayyee egaa anis raastaadhumaan ture gidduutti harmee kiyyeetu na harka haade raastaa kee kana laallane. Raastaa nama guduruudha garuu. Guduruun ishee gubbaarra teessanaami. Bareeda baay'ee hojiiwwan kee baay'een isaanii guyyaadhaa gara guyyaatti jijjiiramaa. Atillee sagaleedhaan jabaachaa deemaa jirta. Uummannis fiidbaak kan dubdeebii bareedaatu jira. Egaa piroodiisarri kiyya gaaffilee muraasa asirratti naa kaa'ee jira. Isaan bu'uura godhannee turtii bareedaa taasifna. Gaaffii ka'umsaa jedhee kanan qabadhe sirba kee hedduudha. 10 ol kiliippiiwwan babbareedoo hin qabda. Baay'inaan uummanni kan irratti reaaktu godhe yookaan immoo hawaasa keenya keessatti kan gurra qabu irratti kan haasofnu. Siyyeerraa kana hawaasa biraa yeedaloos ta'ee walaloo gaafa fudhannu al tokko tokko wantoota moodifaayi ta'uu yookaan immoo haaromuu qaban ni jiran jedhee yaada. Siyyeerratti walaloo kana ati sirreessuu dandeessaa. Leenca hinaaf shaaloomne jaldeessatu kiyyeessaa. Lubbuu kootis jaldeessatu kiyyeessee jedha. Dubartii bifti ishee hin bareedne yookaan jaldeetti fakkaattu jaalatteeti moo? Kanamaafan kaasisedha. Walaloowwan tokko tokko hawaasa biraa gaafa fudhannu fooyyeessuun dirqama jedhee yaada. Wantoonni hawaasaas hin fooyya'u. Sirbi tokkos hin jira hawaasa biraa kan fudhatame abaayyee tiyyaa ilkaan kee buqqisii siifan dhaabaa warqii jedha. Ilkaan immoo warqeetu caala. Sirba akkasii hin jira dhugaa. Dhugaadha sirbichi sun sirba aadaati. Sirba aadaa ta'e immoo walaloosaa kanatu sirreessee. Akkasumas yeedaloo baay'ee immoo kanan daandii qabsiisee hin jira. Sheeppi kanaan godhe. Maaliif jennaani muuziqaa tokko uummata keessaa fuutee yeroo uummatatti deebistu waa jijjiiruu qabda. Yookaan duraanuu keessa jira waan ta'eef wanta ati jijjiirtee dhalootaaf dookumantii goote waan haaraa hin jiru waan ta'eef sanaaf muuziqaan suni akkasumatti akkuma uummata keessaa fuudhee iyyuu sirbellee yoo sirbitu baay'ee biitii waan jedhamu jira rukuttaa isaa kana jalaa jijjiiruu hin qabdu. Maaliif jennaan uummataaf akka aadaa isaati waan ta'eef oduu uumtee fiddee maybe akkasii tolutti uummata saniif dhiyeessuu dandeessa. Uumee keetti waan ta'eef. Kana garuu sirba aadaati waan ta'eef akkaataa rukuttaa miilaa isaaniitiin kan mormaatillee akka isaaniif ta'utti fidee yeroon dhiyeessu walaloosaa sheeppi godhee yeedaloosaa hammate sheeppi godheeti uummataaf kanan fide uummannis immoo jaallatanii akka ajaa'ibaatti waan irraa fudhataniif asumaan ulfaadhaan siniin jedha. Walaloo ati dhiyeessite irratti si deebi'a. Walaloon sun akkas jedha. Jirma hundee hin qabne rirmatu biyyeessaa. Leenca naaf shaalomne jaldeessa kiyyeessaa. Akkasi lubbuu ta'u jaldeessa kiyyeessa osoo hin taane. Bareeda. Al tokko tokko sirboonni jamanne itti ba'an hiikaa mataasaa hin qaba jedhee yaada. Sirbi suni barri itti beesanii ergaa bareedaa dabarsee jira jedhee yaada. Dhimma siyaasaa kan wajjin illee wal qabatee akkaataa itti ibsite bareeda ture qaama nama hubateef gubbaasaa qofaasaa jira malee keessi isaa ergaa inni qabu hin beekamu waan ta'eef. Tokkummaadha baay'ee oduurra hin darbiin walaloota naasumaan maaliif sirbicha sirba aadaa ta'e sirba aadaa immoo walaloosaa akka siiteetti fayyadamuu akkuma dandeessus ta'e garuu immoo dhaloonni ammaa kun akka ofitti yeroo haasa'u oduu baay'ee bilcheessinee waan dhamaaf dhaamsa qabu. Dhalootaaf dabarsinee jedhee waan yaadeef walaloon suni jirma hundee hin qabne rirmatu biyyeessaa leencaan abshaalomni jaldeessa kiyyeessaa jechuun tokkummaa ibsa. Yoo tokko hin taane jaldeessa kanuma sin geenyetu tokkummaa keessa diigaa waan baay'ee keessa jalaa diigaa jechuu barbaadeetani. Sirba akkamitti akka laalu beektaan sirba yeroo hojjedhu
akka barattoota daree tokko keessa jirani. Fakkeenyaaf barattoota daree tokko keessa jiran keessa barataa akaakuu sadii ilaalta. Barataa cimaa, giddu galeessaa fi dadhabaa itti ilaalta miire? Dadhabaan akka kiyyaa kana. Ani jenne maa jechuun barbaadetani? Akkaataa itti hubatu barsiisaadha. Muuziqaallee akkasitti Ingiliisaniin hamma ta'e akkasitti ilaaluu barbaada. Maaliif muuziqaa kan sirriitti qaaccesee dhaggeeffatu jira. Baddaa irra kadhee dhaggeeffatu jira. Muuziqaa ta'eef immoo kan dibbee rukutu jira. So dhaloonni amma gaaf deebii keenya hordofaa jirtan muuziqaa mee sirriitti qaaccessaa ilaalaa hin jedhaan. Ani al tokko sirba namni akka barbaadetti akkaataa itti hiikkatu hin jira. Sirba kiliippii kana wajjin wal qabatee mootii maalani taajjabee keessumattuu namoonni umurii isaan xiqqoo deddeebiin kun TV irratti gaafa kiliippii sirba wayii ilaalani dhugaadhumatti fakkaata. Amma sirba kee maatamee qe'ee keessanii na fakkaata dubartii wayii butamtee barbaacha ajaa'ibaa irra jiru. Amma edaa maanguddoon sirba kee maatamee kana arganii jiru. Siillee fagoodhaa si beeku. Micayyittii tana nama butee shakkee jira waan ta'eef jedhan. Adaaduu maal waan beektanitu jira jennaani. Mucaadhuma ollaa warra abba baasanii achi seenaa mucaa sun kireeffatee jedhanii nama sitti erganii jedhanii si dhaban achi deemanii. Amma namni bee maal akkas jennaan. Aaraa inni bar sirba sirbee kiliippii hojjetee kiliippii san keessatti waan akka butamuu wayii kun hin jira. Akkaataa hawaasni keenyallee kiliippii itti ilaalu al tokko tokko akkasuma taatuma dhugaa jirtu baay'ee asirratti wanti nama barbaadu dhugaadha yaadni kee sirba qaaccessaa ilaalaa jedheera miti re'ee nama jalqaba muuziqaa tokko achirratti waanuma dhugaa agarsiifna garuu dhugaa seenaa dhugaa yoo agarsiifne illee aartiin seenuma dhugaadha amti yeroo baay'ee. Kanaaf barnoonni waltajjii irratti diraamaa ilaalee kan boo'u kan kophee fa'aa darbatu. Sirboota akkasii irratti illee sirboota baay'ee ajaa'ibaa ta'an irratti illee waltajjii irratti fa'aa ba'anii namoonni sirba Michael Jackson amma stage irratti namoonni gaafa of wallaalanii kufan fa'aa hin argita. Aktiin isaa waan itti dabalamee dhugaa fakkeessuuf. Kanaafuu miiroon wantoonni akkasii kun jiraachuun akkuma barattoota gosa sadiitu jira kan jettee hojii wal qabsiiseeti. Yuunivarsiitii Harommaatti akka barattee beekaa gosa barnootaa kamiin barattee sochii yuunivarsiitii keessatti Oromoo fi Oromummaa kana wajjin aartii Oromoo kana wajjin wal qabatee waan bareedaa akka dabarsitee odeeffadheen jira. Sirboos tokko illee deddeebi'aa akka hojjettee nan beekaa. Isa hojii wal qabsiistee mee sochiin achi keessa jiru maal fakkaata ture kan jedhu dubattaa deebinu. Ani dhugaadha gaaffii kee jalqabaa irraa yeroon kaasu yuunivarsiitii Haramaayaa bara 2008 seenee achirraa immoo barnoota gaazexeessummaatiin baradheen. Barnoota joornaalizimii jechaadha. Al tokko bari waan ajaa'ibaati. Joornaalizimii barattee aartii Oromoo keessa weellisummaa irra jirta. Tokko beektaa kan qonnaan baranne saayinsii qonnaa haasaa. Kan gaazexeessummaan baranne saayinsii gaazexeessummaa. Kan siyaasaan baranne siyaasa olii fi gadi gochaa. Ogummaa bareedaa kanaan akkamitti hojjechuu hin dandeenye moo barachuun dirqama waan ta'eef baratte moo? Dhugaadha. Maaliif namni baay'een yeroo baay'ee gaaffii kana naaf kaasa. Ogummaa baratteen maaliif hojii nuun hojjettu waan jedhan dhugaa dubbachuuf taanani odoon dhaqee hojuma ogummaa isaanii miidiyaa irra hojjedhee uummata kiyya tajaajilee baay'een itti gammada. Karaa biraatiin akkuma ati amma jettee anillee itti dhufaan jira. Joornaalizimii aartii akka ta'e muuziqaan illee aartiidha waan ta'eef garaagarummaa baay'ee waan walirraa fagaatu hin qabu. Maaliif gaazexeessummaa keessatti waanuma uummataatu hojjetaniire. Aartiinis waanuma uummataati bar. Kanaaf uummata kiyya kallattii kanaanis tajaajilaan jiraachuu barbaadeetan. Jalqabumarraayyuu yeroon gama mana barnootaa seenu daa'ima xiqqaa ta'e jechaadha. Gumiilee manneen barnootaa keessa jiran keessatti baay'een hirmaachaa ture. Naannoo kutaa 10 kana yeroon ga'u abbaa kiyya gara aartiitti jira mitiire. Addunyuma muuziqaa kana keessaa akka inni na seesisu hin gaafadhe. Hin ta'u naan jedhe. Dura barnoota kiyya. Yeroo wayitirree miidiyaa wayitirratti dhiifama dheeraa abbaan koo. Dhorkaatan ture garuu har'a immoo sadarkaa kana gahee akkasitti guddatee arguu caalaa baay'ee waan na gammachiisu hin jiru. Waan kana caaluu osoo jiraate amma nan godhaaf jedhee miidiyaa irratti isaallee abbaa kiyya ulfaaddoon jedhaan maa jechuu barbaadetanii achumarraa jalqabe yeroo kutaa 12 yeroo fudhadhu waan naa kennee anis akkan hojjedhu maallaqa waa xiqqoo naa kennee
maallaqa akkan hojjedhu gara aartii kanatti akkan dhufu addunyaa aartiitti na seensise. San booda 2008 yuunivarsiitii Haramaayaa yeroon galu yuunivarsiitii Haramaayaa keessa baandii jira. Baandii qabachaadha kaampaasichi. Achi keessatti fedhii sirbuu jalqabumarraa waan an qabuufi nan naqe achi keessa baay'ee ijoolleen Oromoo hin jirtu soon jedhee afaan guuttadhee nan danda'a. Maaliif jennaan namoonni maybe yeroo san keessa wajjin turre hin beektu waan ta'eef waan keessa turre achi keessa afaan Oromooti anuma ture isaan dura mucaan tokko akkas ture jedhanii yeroon afaan Oromootiin sirbu haamilee isin qabu achi keessatti yoo isin jedhu ofii kiyyaan haamilee qaba haamilee isaan irraan qabu jechuu barbaadan koomentii namni naa godhu turre akkasumatti sirboota adda addaa akkeessaa ture yoo xiqqaate gara muuziqaa dhibbaatti kan dhiyaatu muuziqaa godinaata Oromiyaa kana baay'ee isaa sirboota dur kana akkeessaa turenis achi keessatti tireeningii gochaa waan tureef amma ta'e xiqqoo muuxannoo naa laateera beektaa adeemsuma sassan keessa jalqabee achi keessatti illee yoo xiqqaate gara muuziqaa sadii faaruu eebbat illee achuma keessatti gumaachee ba'ee akkasumatti gara addunyaa muuziqaa kanaa dhufee jechuu barbaadeen. Baay'ee bareeda. Tarii asuma hojii wal qabatee aartii Oromoo kana guddisuudhaa fi aartiin Oromoo guddina amma irra jiru bareeda. Kana caalaa akka deemu garuu jamana wajjin aartistoonni lafaa dhufanii kan baratan osoo ta'e yoo danda'ame barumsa kallattii aartii kana wajjin wal qabatee jiru yookaan immoo akka waliigalaatti kwaalifaayi ta'uun barachuun jabina walaloo yeedaloodhaafis nama gargaara waan ta'eef jedhanii kan kaasanii jiru. Dhugaa dubbachuuf taana sirriitti qaba. Maaliif jennaani nama barateen yoo hojjetamu hamma jiru san caalaa sirriitti bilchaachuu danda'a. Maaliif jennaan namni barate tokkoffaa walaloo irree cal jedheeti miti ka barreessu yoo xiqqaate waan seenaa irraa barreessuu danda'a. Waan seenaa waan baay'eedha achirraa kitaabolee adda addaa saaquudhaan. Manguddoota kanas uummata keessa gadi bu'ee sirriitti waa fidee sirriitti aadaa kana dhalootaaf galaa godhee darbuudhaaf namni barate baay'ee barbaachisa. Durirraa kaasee kan laallu yoo ta'e baay'een isaanii achuma keessatti waliin wal barsiisu. Saayinsiin barnootaa kan muuziqaa gadi bu'ee akkasitti laatamaa hin turre waliin wal barsiisu. Baay'een isaanii agartee yoo ta'e artistoonni keenya ka durii jechuudha. Yoo xiqqaate meeshaa muuziqaa keessaa tokko taphatu. Dhugaan dubbachuuf taana meeshaa tokko taphachuu jechuun lafaa ka'ee wanta taphatamu miti. Achi keessatti waan baay'eetu beekama. Meeshaaleen jira, inni jira waan baay'ee beeka. Saayinsii isaa baay'ee akkasumatti hin barate jechaadha. Garuu immoo namni barate yoo xiqqaate saayinsii kana gadi bu'ee ilaala beektaa. Muuziqaan saayinsiidhaan hojjetamuu fi muuziqaan kennaadhaan hojjetamu baay'ee wal caala hidhee ta'e yaada akka kiyyaatti. So kanaaf keessumattuu yeedaloowwan amma irra deddeebiidhaan weellistoonni keenya tokko tokko walaloo qofa kan jijjiiran hin jiru. Kaleessa maal hojjedhe yeedaloon kaleessaa bar saayinsiidhuma muuziqaa kanaan akkas maal meejarii kanarra maal irra dheedhee haasa'uudhaaf osoo danda'ame kallattiidhumaan aartii muuziqaadhuma wajjin waan wal hidhatu osoo baranne bareeda. Naannee garuu ogummaa kan biraatiin illee kwaalifaayi ta'anii aartii kana keessa seenuun maqaa keenyaafuu bareeda. Yetamaara Zafaayin waan. Baay'ee gaaffii ajaa'ibaa kaastee dhugaa. Gaaffiin kuni namoota nu daawwachaa jiraniif kallattii adda addaatiin jira mitiire sooshaal miidiyaatiin kan bira gahu yoo ta'e aartii keenya daraan wanti kun amma jirraa baay'ee aartiin keenya amma dhugaa dubbachuuf taanaan yeroo baay'ee si gammachiisirra jira. Kana caala immoo hojjetamuu hin danda'a. Kana caala hojjechuu hin danda'a ijoolleen keenya jechuudha. Akka dandeettii ijoollee keenyaa baay'ee waan beeknuuf kennaadhaan kan ammas hojjetan saayinsii muuziqaa gadi bu'anii baratanii osoo muuziqaa hojjetanii baay'ee maaltu akka jiru beektaa yeroo tokko tokko muuziqaan kennaadhaan akkanatti naa hojjedhu jedhanii ogeessota jira miti yeroo cinqan illee jira. Inni kun karaa tokkoon sirrii. Maaliif jennaan aadaa akka naannoo isaatti sirbamu orijinii iddoo isaanii orijinaala isaasan qabatee waan dhufuuf akkanatti naa taphadhu jedhaan sun sirriidha. Garuu immoo saayinsii muuziqaatiin immoo ogeessi yoo hojjetu waa hundasaa biriijisaa intiroosaa hundasaa yeroo hojjetu baandii wayii irratti illee sagantaa wayii irratti yeroo qo'atan hin rakkatanii jechuu barbaadetan. Maaliif yeroo baay'ee muuziqaa baay'ee hojii rakkanna yeroo jedhan gaaffiin kun nan dhagaan illee yaada kanan naamuufi warra qindeessitootaaf. Qindeessitoonni sirriitti saayinsii isaatiin bareedarra jiranii kana caalaa hojjechuu hin dandeessanii weellisaan akkatti naaf fiduu danda'a. Waa'ee kennaa kan kaasneef kanaaf kan kaase. Waan ta'eef akka booda namni sun akka caarraa sirbi sun beekamuu danda'a. Yeroo beekamu dhufanii baandiidhaan yeroo qo'achuudhaaf fuul baandiidhaan baandii gurguraan qo'achuudhaan yeroo dhufan hin jiru. Yookaan iddoo tokko gahee waa ta'ee waa jalaa ta'a. Baarii irratti dhufu beektaa. Tokkotu beektaa waa'ee muuziqaa kana gaafa haasofnu
meejarii wayii kan sagaleen isaa bakki jiru himateetii seenee namni meeshaa muuziqaa taphatu gaafuma inni geerarsa jalqabu jedhe kii wayirra tokko meejarii irratti qabnaan achiin baay'ee. Osuma bahu dhumarratti nan dhabedhe sagalee torban keessaa dhabeen akka shoolee dhaabadhe. Kuni wantoonni keenya saayinsiidhuma kana hojii wal qabatee akkuma aadaa kan baadiyyaa akkuma finnetti gaafa istiidiyoo gashinu tokko kiidhaa kan darbuu hin jiraa. Sooftiweerichi tarii hin hixata waan ta'eef hixatee gahuu danda'a. Waltajjii irratti garuu fiduu danda'u. Rakkisaadha. Galatoom. Amma wallaalummaa teenyarraa olii qoonna miti ree. Muuziqaa tokko istiidiyoo fudhachuudhaan dura yoo xiqqaate namni muuxannoo qabu namni 2, 3, 4 osoo ilaalee gaariidha. Ani beekaa qofti akka faayidaa hin qabnedha. Meebii waliin yoo ta'e garuu yoo waliin baay'ee beekuu danda'u waan ta'eef akkasitti yoo ta'e gaariidha. Fooyya'aa jira waliin hojjechuu ilmaan keenya biratti jiru yeroo baay'ee nuti si watu waan ta'eef bareeda ta'a. Daawwattoonni keenya boqonnaa fudhatanii qabxilee itti aanutti itti fufne jechuudha. Hayii daawwattoota keenyaa sirbichaan yeroo bareedaa dabarsitanii jirtu Riittaashoo Televiziyoona Faanaatiin daawwachaa jirtan. Urgeessaa isheetu urjii. Sirbi baay'ee bareedaa fi jaalatamaa akkasumas akkaataa namni itti fudhate illee kan nama bitaacheessu bakka itti ta'e tokkotu jira. Anis mudannoo nan qaba waan ta'eef maatabee irratti gariin jaalalaaf kan jedhu jira. Gariin goota keenya Haacaaluuf kan sirbame kan jedhu jira. Tokko tokko immoo akka isaaf ta'utti fudhatee kan fayyadamu hin jira. Mudannoo kiyyarraa haa jalqabnu keenya bohaartii waan ta'eef. Waajjiraalee tokko tokko irratti malaammaltummaa namoonni hojjetanii hin jiru. Silaa malaammaltummaan xiqqaata malee balleessuun ulfaata. Tokkotu biroo wayii deemee dhimma wayii ficcisiisaa jira. Namichi dhimma fixuu fi suni namicharraa waa barbaadee jira. Waa akkas gaafa barbaadan immoo qalamneessa dhaqee siin jedhu kirtaasneessa dhaqee qulfii sheelfii qiyyeessan godhee abbaan dhimmichi galeefi jira garuu strict waan ta'eef inuma callise. Obboleessa kiyya nan jarjara wanti hunduu inuma jira naa xumuri kan jennaan waan dhabe bar maaloo jedhe. Maa hidhatta maaltu dhabame jennaani? Eessa jirta yaa maatabee? Eessa jirta yaa maatabee? Jennaan chaappaanis maatabnis asuma jira. Kuno urgeessaan kanaaf hin sirbine. Kallattii garaagaraa sirba keenya itti fayyadamu waan ta'eef kunis kutaadhuma aartii waan ta'eef bareeda. Tarii sirbi yeroo itti ba'eessanii gadda keessa turree weellistoonni callisanii jiru. Situ waan san cabsee dhufe. San wajjin wal qabatee wal qabsiisaniiti immoo dhuguma Haacaaluudhaaf sirbite. Dhugaa dubbachuuf taanani jalqaba irratti wanti dubbachuu barbaadu muuziqaan yoo akkasitti wal mormisiisee dhugaa nullee hin gammadna baay'ee. Dhugaa dubbachuuf taanani hin gammadna. Maaliif jennaani tokkotu maal jedhe bilbileeti akka muuziqaa san gadhiisen maaliif sirbite sirbi sun naa galuu didee jaalallee keetitti amboodha jaalattee siyaasa du'e moo nu galle moo Haacaaluudhaafis namoonni nuun jedhanii jiru garuu nu galuu maaliif sirbitee naan jedhe. Irra deddeebii dhaggeeffadhu hin jedheen. Obboleessa koo muuziqaa fi abjuu akkuma abbaan hiikkatetti ta'aaf waan ta'eef irra deddeebii dhaggeeffadhu siif gala. Aduu irra deddeebitee dhaggeeffattee si galuu dide na gaafadhu sittanii maan jedheen. Maachoo barbaaditanii osoon akka galuufitti barreesse ta'e si'uma takka qofa dhaggeeffataa. Galeef waan ta'eef inni isa ga'a. Muuziqaan tokko lubbuu qabaatee akkasiin jiraachuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Maaliif jennaan boruu sin dhaggeeffata nama. Har'a qofa miti. Muuziqaan tokko har'a qofa dhaggeeffatamee hin gatame yoo ta'e hin ta'u jechaadha. Muuziqaan lubbuu itti goone akka ilmaatti jechaadha kamiire. Kanaafuu sirbi akkaataa abbaan itti barbaadetti hiikkata. Garuu immoo xiqqoo waa hor dubbanne har'as oduu nutti himmaa baate akka hin jedhu. Namoonni baay'een Haacaaluuf sirbite yoo ta'e maaliif eessa jirta Haacaaluu jettee maan sirbi namni jettanii si jirta waan ta'eef sirbiin dhugaa dubbachuuf taana sirbi naman baay'ee jaalladhu naman baay'ee dinqisiifadhu isaafan muuziqaa san kanan sirbe maaliif jennaan akka itti sirbitu yoom akka sirbituu fi eenyuuf akka sirbitu kana erga adda baafattee booda sirbita waan ta'eef yeroo muuziqaa san itti gadhiisee yaadatta yoo ta'e haalli keessa jirru siruma sirrii miti artistiin hin callise jechaadha weellisaa baay'ee nagarte yoo ta'e namni waan sirbus jalaa badeera dhugaa dubbachuuf taanaan acii dhabuu caalaa dhugaa wanta irra jirtu kasii wallaalchisu hin jiru waan ta'eef muuziqaa sana akkasitti akka hubattanan barbaada jechaadha. Sirba bareedaa kana daawwattoota keenya affeerree turtiin keenya har'as yeroo dheeraa booda wal argine waan ta'eef zaan akka nu harkaa hin gabaabbanne Riittaashoo marsaa lammaffaa fi sadaffaan hin jiraatanii yeroo guutuu isaa siif kennuu barbaade jechuudha. Daawwattoota keenya sirba urgeessaa isheetu urjii maatabee daawwadhaatii walitti deebina.
Hayii daawwattoota kennaa sirbichaan yeroo bareedaa dabarsitanii jirtu Riittaa Shoo televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Urgeessaa isheetu urjii. Sirba raayyaa bareedaa ta'e tokko hin qabdaa. Achirratti tokkummaa fi Oromiyaa daawwachuudhaaf yaallee jirra. Bareeda. Sirboota gosa garaagaraa waan sirbituuf weellisaadhuma jeequmsa yookaan siyaasa eegee sirbus ta'uu hin qabdu. Al tokko tokko weellistoonni tokko tokko akkas carraadhuma sana eeggatanii bahanii biyyi immoo xiqqoo ishii gaafa tasgabbooftu achumaan deebii warreen dadhabanii jiru. Ergaadhumti sirbi sun itti darbe baay'ee tokko bareeda. Garuu ani maalan taajjabe barreeffamichi hin baay'ate dabtaruma qaalluu si fakkeessa. Barreeffamni qaama keetirra jiru maal inni? Dhugaa ulfaadhu sirbi raayyaa siyaada Oromiyaa jedhu kuni sirbi sunis sirba aadaati. Yeroo baay'ee sirboota koo baay'ee agarte yoo ta'e orjinii isaa aadaan godha. Aadaan godha. Maaliif jennaan sirboonni aadaa yeroo kamiyyuu jiraatudha. Tokkoffaa immoo akka inni raafatan dhalootaaf keessee dabarta. Walaloo isaa akkuma ammas immoo akkuma siin jedhe sirreessuun dirqama. Maaliif jennaan waan ta'uu qabu ergaa dhaamuu qabda. Sirbi daqiiqaa 5 namni akka salphaatti ilaaluu danda'a. Sirbi daqiiqaa 5 gabaabbina isaa odoo hin taane hammi deemuu isaa baay'ee bal'aa. Addunyaa guutuu naanna'aa daqiiqaa 5 keessatti. Sirboota keessatti yeroo baay'ee immoo wanta dabarsuu barbaadde hin tuqxa malee hunda dabarsuu hin dandeessu. Hin tuqxaa dhaqanii ilaallatu. Fakkeenyaaf ho'ati nama tokko maqaa caqaste goota tokko maqaa caqaste seenaa goota sanii deemanii barbaadu jechaadha. Fakkeenyaaf sirba siyaada Oromiyaa jedhu san keessatti amma danda'amaa ta'e godinoota Oromiyaa kana naanneera. Walaloo kiyya keessatti agarte yoo ta'e maqaalee maqaan warqa jijjiiramellee maqaa Finfinnee kanallee amma ta'e naanneera. Hunda maqaa da'uuf garuu hin dandeessu. Kan biraas yuunivarsiitii keessatti taatee qabsoo guddaadhaan sirba koongiraajuleeshin yookaan immoo baga gammaddanii uummata biratti fudhatama guddaa argatteetta. Garuu akkaataa sirba sana itti baaftee baay'ee tokko ulfaataa ture. Isa xiqqoo ishee yaadanne gaariidha yaada. Baga itti geessan jechuu barbaanna barattoota barra jiranii fi waa'ee faaruu sanii gina gaafachuu keetiif atirree ulfaadhu baay'ee waan san hojjechuuf baay'ee iddoon qabaa yeroo kamiyyuu nan gammadallee jechaadha. Jalqabarras iddoon qabaa ammallee baay'een itti gammada jechaadha waan san gumaachuu kiyya. Dhugaa dubbachuuf gaafa eebba kiyyaa anillee carraa qabeessa faaruma kiyya san inni eebbifamee beeyanillee guyyaa san faaruun kiyyas gadhiifame faaruchis waltajjii irratti dhiyaate meebii baachi kiyya warri turtan barattoonni jiraachuu dandeessan guyyaa san kan waliin eebbifamne yoo xiqqaate Haramaa Yuunivarsiitiin barattoota 10,000 eebbisiisa waan ta'eef. Chumarratti eebbifame sirbichis. Guyyaa wayii eebba ture. Eebba ture sirba faaruu wayii qobaddan jedhan. Faaruun sunis unkaan dassaalachuu faaruu jedhu. Faaruu san qo'achuudhaaf walaloo isaa walaloo Amaariffaa kana nu barreessanii qo'addaa shamadada sammuudhaan beekaa waltajjiidhaan uummata irratti dhiyeessituu nuun jedhame beektaa. Hojiidha waan ta'eef qo'anne yeroo sanitti yaada tokko naa dhufe achumatti. Yaadichi naa dhufe suni maaliif yaadni walaloo kana afaan Oromoo godhee yeedaloo yeroodhaaf kanuma haa ta'u. Akka carraa ta'ee walaloon nu harka jira meeshaa qofatu jira waan ta'eef nan dhibu kaa walaloo irratti barreessuun. Agartee sisteemichi achumatti naa dhufe. Afaan Oromootiin as ni barreessaa lachuun dhiyeessee naan jedheen. Dhugaa dubbachuuf taana yuunivarsiitiiwwan naannolee akkuma biyya kanaatti yoo dubbadde akka biyya kanaa keessa jiranitti ijoollee Oromoo ilaaltu yoo ta'e parsantii 50 ol ijoollee Oromooti. Akkuma biyya kanaatti kanan dubbadhu yoo ta'e. Kanaaf uummata akkana amma kana guddatuuf uummata guddaa kanaaf uummata kabajamaa uummata ulfaataa kanaaf akkamitti afaan isaatiin faaruun hin jiru wanti jedhamu achumatti natti dhagahame dhugaa dubbachuuf taana. Yennaa yaada kana tole tole jedhanii bahan. Warri immoo afaan Amaariffaa beekan suni akkamitti shamadana nuun galu hin beeknu akkamitti qabannaa waan jedhamu Amaariffaan isin barreessisaan jedhan. Jennaan tole tole jennee addaan deemne barii yaadni biraa tokko dhufe. Yaadichis maal ture inni haa ta'u Amaariffa qofaan dhiyaata. Afaan Oromootiin hin danda'amu eenyudha yaada kana kan dhiyeesseedhaan iddoo waan biraatti jiruuf yaadan. Maaltu naa dhufe jalqabuun qaba ofii kiyyaa waan kana dhiibbaa taasisee hojjechuun qaba waan jedhu. Nan galee hiriyoonni kun jiranii bulaana dhiikichuu walta televiziyoonii keessa hojjetanillee ulfaadhatillee rabbirraa barsiisanillee hiriyoota koo warra doormii wajjin jiru jechaadha. Baay'eedha isaan hiriyoonni kooyi waliin teenyee yaada akkanaatiin naa dhufe afaan Oromootiin nan barreessaaf jennaan na didanii akkam gochuu qabnaan jedheen. Dandeettiin qabutti fayyadamee walaloo fi yeedaloo isaa hojjedhee gadhiisudha. Kan xiqqaate afroobiitii diiskoo jechaadha. Isaan hojjetama mitiiree rukuttaa miilaa maal wajjin kanaan wal fudhachuu qaba waan ta'eef faaruun baay'een akkasitti hojjetama. Kanaafuu anis biitii sanarratti hojjechuu qaban jedhee akkasitti yeedaloo nan uume barreessuun jalqabee guyyaa sanarraa kaaseen ani faaruu san jalqabee chaalenjii baay'ee keessa erga darbee hiriyoonni koo hin beeku waan ta'eef akkan hojjedhuufillee gabaabumatti
eeyamamaan turre jechaadha qaamni baay'een. Warri immoo akka hojjetamuuf dhiibbaa taasistan dhugaa keessattuu pirezidaantii yuunivarsiitii Haramayaa Piroofeesar Camalaa baay'ee kabajamaa baay'ee ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Faaruun kun yuunivarsiitii maqaa yuunivarsiitii Haramayaatiin haa ba'u malee har'a kun yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa bakkeewwan adda addaa keessatti jiran fayyadamaa jiru waan ta'eef faaruun sun akkatti waan kana keessa darbee isin bira ga'ee itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Zaan qabnu muraasa waan ta'eef gara dhumaa kana deemaa jirra. Sirba haaraa Zinnaaree kanarratti akka ajaa'ibaa kana shubbista. Weellistoonni keenya baay'een isaanii biyya alaa jiru jedhan maal jennaan shubbistoota wajjin hin mul'atanii. Shubbisaa turte moo akkami? Sirba kiyya Zinnaaree dhiyoo kana gaddisee dhugaa dubbachuuf taanaan ani shubbisa leenjii fudhadhee osoo hin taane jira miti jalqabuma akkam fedhii aartii qabu ofuma kiyyaafis. Silaa sirbuun dura sochootu jalqaba. Manumatti shubbisaan beekee. Sanumarra kaasetanii amma ta'e godinoota naannoo Oromiyaa amma ta'e nan yaala marasaa. Mee dhumarratti turtii bareedaa taasifnee jirra waan ta'eef nama galateeffattu yookaan ergaa gabaabduu ishii carraa silaadhaa gama kiyyaan galatoomis hin jedhu. Dhugaa atis Faanaa TV irratti Riittaa Shoo dhugaa dubbachuuf taanan namoonni akka kee kun jajjabeeffamuu qabu. Ispeeshaalii akka Oromootti akka ofiitti haasaa waan ta'eef namoota hojii akka keetii kana shoo akka keetii kana hojjetan dhugaa dubbachuuf taanan si dammadaa irratti si beeka yeroo OBN hojjettu. Sagantaan kee amma ga'utti akkas TV jala geenyee barataan ture sagantaa kee dammadaamuu sallaalla jechaadha. Amma immoo karaa Faanaa Televezyiinii Riittaa Shoo'tti namoota adda addaa namoota walaloo barreessuu danda'an ikoonoomii irratti kallattii adda addaatiin fiddaati. Kallattii baay'eedhaan fiddaa. Namoonni akka keetii immoo jajjabeeffamuu qabu. Oromoon namoota isaa, namoota kennaa adda addaa qaban, namoota dandeettii qaban, namoota waa isaa dhaloota kanaa hin gumaachise jedhanii itti amanan kamiyyuu jabeeffachuu qabu jechuun barbaada gamanumaan ulfaadha. Dhumarratti namoonni galateeffachuu barbaadu yoo jiraate sirba kiyya ammaati irratti Margaan Gaasuu daayireektara akkasumas immoo walalollee waliin kan inni barreessine akkasumas qindeessitoota muuziqaa kiyyaa Dinqisaa Dabalaa akkasumas miiksii fi maasteringii kan hojjete Hiyoob Kaasa'uun akkasuma ogeessa kaameeraa Yaareed Gisee siinimaatoogiraafii daayireektara akkasumas kalarii editingii waa marasaa kallattii viidiyoo irratti jechaadha kan hojjete Amaanu'eel Margaa atilleen kabajamii kallattii kamiinuu haa ta'u hojii kiyya mara irratti kan na wajjin taatanii hojiin kiyya akka uummata bira ga'u na milkeessitan rabbiin ulfina isin haa kennu jabaadha. Aartiin Oromoo isin qabdi waliin taane wal taane aartii Oromoo kana caalaa sadarkaa addunyaatti beeksisna jechaadha. Guddaa galatoomne. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin weellisaa Urgeessaa Isheetuu Urjii faana Riittaa Shoo irratti taasifne kana fakkaata. Gama ogummaa daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Nimoonaa Riittaa qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaati. Ispoonsarri uffata kiyyaa magaalaa Adaamaa gamoo Oolyaar jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaan galateeffadha. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin walitti deebina. Haga torbanii horaanaa bulaa.